Akkaataa chaanalii YouTube bara 2024 kana keessatti karaa sirrii taheen ittiin banatan YouTube yeroo mara seera haaraa qabatee dhufa. Kana jechuun karaan itti YouTube banatan kun yeroo mara jijjiiramaa tahaa jechuudha. YouTube maallaqa dalaguu danda'u kabaatii baatiidhaan maallaqa dhibbaaf dhibbatti irraa argachuu dandeessan. Akkasuma kan tokkoon viidiyoo keessanii maallaqa baatii irraa isinii hisaabuu danda'u. Akkuma amma asirratti argitan kana tokkoon viidiyoo maallaqa inni hisaabu asirratti isinitti agarsiisaan jira. Kana jechuun YouTube maallaqa ida'uu danda'u, maallaqa lakkaa'uu danda'u, maallaqa hojjechuu danda'u haala kamiin akka banachuu dandeenyu karaa sirrii taheen daqiiqaa xiqqoo keessatti kan isinitti agarsiisu ta'a. Duraan barnoota kana yeroo baay'ee barsiiseen jira. Amma garuu seerri isaa jijjiiramee jira. Keessattuu warri TikTokii gurguddaa qabdan haala kamiin akka TikTokii fi YouTube sanas wal qabsiisuudhaan yeroo gabaabaa keessatti guddachuu dandeessan waliin ilaalla. Chaanalii YouTube banachuuf eessayyuu dhaquu isin barbaachisu aappii YouTube kanarra seenuudhaan daqiiqaa xiqqoo keessatti chaanalii YouTube sirrii ta'e ka ulaagaa mara guuttate bannee waliin ilaalla. Iimeelii duraan qabdan hin fayyadamina. Yeroo baay'ee namoonni baay'een sana fayyadamu waggaan itti deeme. Kana jechuun amma profaayilii keenya irra tuqnee yeroo gara fuula duraa deemnu kun amma chaanaliin banamee jira. View chaanalii yoo tuqnee gara fuula duraa deemne gara chaanalii keenyaa nu geessaa jechuudha. Namoonni baay'een sanuma edit gootanii itti fayyadamtu. Sana edit gootanii ittiin fayyadamina gonkuma. Profaayilii keessan erga tuqxanii kaatanii as bakka maqaa keessanii san jala switch account waan jedhu jira. Switch account isii jettu kana tuquudhaan waan mara haaraa gochuudhaan banuudha kan isin qabdan. Ka duraanii hin fayyadamina warri haaraa seentan jechuudha. Switch account yeroo seentan YouTube 10 fayyadamuu dandeessu. Yeroo tokkicha bilbila takka irratti erga asirratti haala kanaan seentanii YouTube's jijjiiraa fayyadamuu dandeessu. Garuu amma ida'uu gubbaa jiru tuquudhaan haaraa bananna nuti. Ida'uu accounts jedhee jala sana iimeelota adda addaa jiru asirratti garuu ida'uudhaan aad accountii argannaa jechuudha. Mallattoo ida'uu kanarra tuqachuudhaan gara fuula duraa adeemna. Ida'uu kana tuqattanii yeroo gara fuula duraa deemtan bilbilli keessa yoo ashaaraa qabaate yoo piinii paaswordii paatarnii qabaate isin gaafata sanitti galchuudhaan gara fuula duraatti isin dabarsaa jechuudha. Asirratti yoo duraan iimeelii qabatanii kan isin guuttan nuti garuu create accountii haaraa barbaannaa create accountii tuquudhaan for my personal use ka jedhu ka jalqabaa kana fayyadamna. For my personal use ka jedhu tuquudhaan maqaa keessaniif maqaa abbaa itti galfattu. Namoonni baay'een maqaa YouTube itti barreeffattu. Maqaa YouTube barreessuun ganaadha. Kanaafuu maqaadhuma keessan qofa as bakka kana irratti barreeffattu jechuudha. Jalqaba irratti maqaa keessan ka ittaanu irratti maqaa abbaa barreeffachuu dandeessu. Seera isaatiin sarneemidha garuu rakkina takka hin qabu. Maqaa keessan itti barreeffattu bakka lachuuttu maqaa abbaa barreessuudhaan next tuquudhaan fuula ittaanutti dabarfanna. Steppiin isaa baay'ee salphaadha. Asirratti garuu dogoggora uumuu hin qabdan keessattuu yeroo bara guuttan. Day ka jedhu ka guyyaa isin gaafatu day ka jedhu booksa kana keessatti guyyaa itti dhalattan tokko haga 30 keessaa itti barreeffattu. Manzi ka jedhu ji'a tokko haga 12 jira 12 sana keessaa tokko filattu. Ka ittaanu yiirii kana irratti dogoggora uumuudhaan waggaa 18 gad guutuu hin qabdan. Osoma waggaan keessan 18 gad ta'e bara 1995 96 97 98 akkanatti guutuu qabdu waggaa 18 gad. Sanaan booda gender ka jedhu tuquudhaan female dhala male dhiira takka filannaa jechuudha. Sanaan booda erga sanduuqa kana arfan haala kanaan guuttanii kaatanii next tuquudhaan fuula ittaanutti dabarfannaa jechuudha. Fuula kana irratti iimeelii maqaa keessanirraa fudhatee isin filachiisa. Iimeelii tokkoffaa filachuu dandeessu yookaan lammaffaa filachuu dandeessu yookaan ka sadaffaa create your own Gmail address ka jedhu kana filachuudhaan keessanitti barreeffachuu dandeessu. Garuu nun barbaachisu takkaffaanuma filannee dabarfanna ka keessaa salphaa tahee jechuudha. Iimeelii YouTube keenya baadhatee taa'u waan ta'eef gonkumaa dagachuu hin qabnu jechuudha. Iimeelii YouTube keenya ittiin banachuu deemaa jirru. Bilbilli yoo bades ka biraatti kan ittiin dabarfannu. Erga filannee next tuqnee dabarfanna. Asirratti password nuun jedha. Fuula passwordii kana irratti qubee mallattoo fi lakkoofsa wal makaatiif fayyadama. Gariin lakkoofsa bilbilaa qofa fayyadamtu yeroo isin lakkoofsa bilbilaa fayyadamtan tokkoffaa namni isin jala hatuu danda'a lammaffaa lakkoofsa qofa hin simatu. Fakkeenyaaf Oromiyaa #123 mal waan akkasii fayyadamuu qabdu. Oromiyaa qubee fayyadame hashtagii mallattoo fayyadame lakkoofsa 1 haga 3 fayyadame waan passwordii akkasii kana fayyadamuu qabdu. Erga passwordii guunnee kaane next tuquudhaan fuula ittaanutti dabarfannaa jechuudha. Fuula ittaanu irratti iimeelii keenya review godhee nu yaadachiisa. Iimeeliin kee kana maqaan kee kana nuun jedha. Iimeelii keenya keessattuu ka gmail.com dhaan jiru dagachuu hin qabnu jechuudha. Next tuqnee irra dabarfannaa jechuudha. Lakkoofsa bilbilaa yoo isin gaafate lakkoofsa bilbilaa ni galchitu yoo dhiisee fuula kanarratti isin fide
gara gajjallaatti gaddeemuudhaan privacy and terms seera isaa simachuudhaan I agree ka jedhu as jira I agree ka jedhu kana tuqannaa jechuudha. Amma gara Google service nu geessa kana jechuun gara fuula duraa nu geessee gara YouTube irratti haga inni nu deebisutti ni eegnaa jechuudha. Yeroo tokko emailii haaraa yeroo akkasitti banneeru ne YouTubein ofuma isaatiif jijjiira. Yoo jijjiiruu dhiisee emailii isin duraan qabdan ala kanaan fide gara gajjallaatti deemuudhaan kabananne sana irra tuqannaa jechuudha. Amma ka haaraa sanarra seenne YouTube irra waa takka hin jiru duwwaadha. Maal gochuu qabna YouTube irra seenna. YouTube irra yeroo seentan tokkoffaa wantoota barbaadan sarchii gochuun daawwattu. Fakkeenyaaf bakki sarchiin jira hoomiin kun duwwaadha waan ta'eef jechuudha. Yoo duwwaa ta'uun isin eenyu ta'e wama ta'e maqaa nama beektanu tokko sarchii gochuudhaan fakkeenyaaf Abduu Guide channelii kana sarchii gochuudhaan asirratti subscribe gochuun yeroo isin channelii ta'e subscribe gootanii viidiyoo adda addaa daawwattan hoomiin keessan achumaan akkuma duraan viidiyoo daawwataa jirtanitti isiniif dhufa. Amma profaayilii keenya gajjallaarra harka mirgaa jala jiru irra tuqanna. Hoomi irra erga dhufne sanaan booda asitti maqaa keenya nuuf fidee maqaa emailii nuti ittiin banannee kan nuuf fidee create account jedha jala saraatti create a channel nuun jedha create a channel YouTube banadhu bira geenyaam kanaafuu create a channel tuqannee gara fuula duraa deemuudhaan maqaa keenya fidee nuuf kaa'a maqaa keenya dura mallattoon qalamaa takka ni jirti mallattoo qalamaa sanarra tuqachuudhaan maqaa sana edit gochuu dandeessu yoo barbaaddanis maqaa YouTube keessanii taasifachuun itti fufuu dandeessu garuu maqaa YouTube unique ta'e kan namni baay'een kan namni hin fayyadamne osoo godhattanii baay'ee bareeda maqaa sana erga barreeffattanii save godhattu ammallee achi channel handle jira handle sanas itti edit godhachuu dandeessu handle of YouTube maquma keessanirraa ka'ee waan takka isiniif kenna Musaan miidiyaa ka jedhu qofa gochuuf yaalame yoo namni biraa hin fayyadamneef yoo namni biraa fayyadame natti diimeessa lakkoofsa tokko biraa haa buusu lakkoofsa tokko yeroo biraa buusu amma raayitiin haa godhe kana jechuun namni biraa hin fayyadamne kanaafuu saving godhadhaa jechuudha handle sirreeffadhe amma waa hunda fixanne create channel ka jedhu tuqannaa jechuudha create channel tuqachuudhaan gara channel keenyaa adeemna profiling keenya jala jira mallattoon maatiin qubee maqaa keessan jalqabaa isinii kaa amma channelin keenya baname channel view channel ka jedhu jala isaa jira view channel tuquudhaan gara channel keenya deemnaa jechuudha maaliif waan tokko waan nu hafu jira kan tartiibaan isinii fidus ni jira bannerii tafa logo tafa description tafa video maxxansuu tafa mallattoo qalamaa kana tuqachuudhaan tokkoffaa profiilii bannerii galfachuu qabdu profiilii bakka maa kana suuraa keessan ta'u logo keessan ta'u bannerii akkasuma descriptionii waa'ee YouTubein keessanii dhimma maalii akka ta'e mallattoo qalamaa descriptionii dura jiru tuquun itti barreessuu qabdu jechuudha dabalataan akkamitti immoo channel YouTube irratti viidiyoo maxxanfama haala kamiin yeroo viidiyoo maxxansitu tartiiba maalii qaba akkasuma akkamitti channel YouTube sun lakkoofsa bilbilaatiin verify taha ka jedhus ni hafa sanas tartiibaan isinii qabadhee dhufa kan isinirraa eegamu channelin kun haaraadha subscribe like share gochuu hin dagatinaa isiniin jecha barnoonni keenya YouTube banachuus kana fakkaata ture akka kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii